Hooggantoonnii fi hojjettoonni biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee fi yaadannoo injifannoo Adawaa sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa geggeessaniiru. Sirna dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kutaa magaalaa Boolee Addabaabaayii Gooroo daandii VIP cinaatti geggeeffamee fi qooda fudhattoota seektara barnootaa hirmaachise irratti ergaa kan dabarsan hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatu biqiltuu dhaabuu fi dhaloota qaruun hojii egeree biyyaa qajeelchuuti jedhaniiru. ተስፋን የምንተክለው ዛሬ ለኛ ሴክተር abdii dhaabuun seektara keenyaaf yeroo mara sagantaa ashaaraa magariisaanis ta'ee hojii idilee keenyaan wanti wal fakkeessu walitti fufinsaan nuffii tokko malee dhaloota irratti hojjechuudha. Biqiltuu dhaabuudhaa fi dhaloota qaruun hojii hegeree biyyaa qajeelchuuti. Ashaaraan magariisaa qabeenya dhaabbataa dhaloota dhaalchifnuudha. Hojii kana qooda fudhattoonni seektara keenyaa jabaannee hojjechuu itti fufna. Barsiisonnii fi barattoonni manneen barnootaa magaalaa Finfinnee garaagaraa irraa walitti babba'uun saganticha irratti hirmaatan yaada laataniin biqiloota dhaabaman kanneen dhaabuun qofti galma waan hin taaneef hanga guddatutti deddeebinee kunuunsa barbaachisu ni taasifna jedhan. Biqiltuu dhaabuu jechuun dhaloota dhaabuudha. Guddina boruutiif karaa saaqaa jechaadha. Kanaaf biqiltuun har'a dhaabne kun boruuf iddoo guddaa qaba dhalootaaf. Barattoonni walii galanii dhufanii dhaabuun kun biyya dhaabanii jechuudha. Biqiltuu dhaabuun akka barsiisotaatti dhaloota kunuunsanii wajjin dadhabanii biyyaaf abdii warra ta'an kana akka biyyaatti dhaloota jechuun biyya jechuudha. Kanaaf biqiltuu dhaabuu jechuun immoo dhaloota jechuudha waan ta'eef biqiltuu akka dhalootaatti ilaalla. Kunuunsuudhaan eegumsa ga'aa ta'ee fi akka guddatu gochuudhaaf qophiidha. Oduma wal fakkaatuun hojjettoonnii fi geggeessitoonni akkasumas namoonni yaadannoo injifannoo Adawaa keessatti damee garaagaraan carraa hojii argachuun hojjechaa jiran naannawaa yaadannoo injifannoo Adawaa fi paarkii Araadaa keessatti biqiltuu faayidaa garaagaraaf oolu dhaabaniiru. Namoonni sagantaa biqiltuu dhaabuu kana irratti hirmaatanis biqiltuu dhaabuun faalama qilleensaa addunyaaf rakkoo guddaa ta'e qolachuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu kaasaniiru. Abbootiin keenya Adawaa irratti aarsaa lubbuu kaffaluun biyya birmadummaan ishee eegame nuuf dabarsan kan jedhan namoonni kunneen dhaloonni ammaas biyya magariituu fi badhaatuu jireenyaaf mijattuu taate dhalootaaf dabarsuuf hojjechuu qaba jedhan. Biyya magariisaaf biyya bareedduu taate, biyya misoomte, biyya badhaadhinaan fakkeenya taatee fi biyya namni hundumtuu hawwu keessaa bahuudhaaf kan itti gamutu hin taane itti dhufuudhaaf kan hawwanii fi kabaja guddaa qabdu kaa'uudhaaf dhaloonni amma dabarsee ofiisaaf kennuu qabacha. Dhaloonni amma yoo cimeen hojjetu ta'e biyya magariisa taate biyya guddatti dhalootaaf dabarsuu hin dandeenyu jechaadha. Dhaloonni amma jiru kun immoo carraa argateera jechuudha. Carraa sana keessaa immoo ashaaraa magariisa kun inisheetivii muummicha ministeeraa amma jalqabame kun inisheetivii baay'ee bareedaadha. Isa kana immoo carraa arganne kanatti namni hundumtuu biqiltuu 2, 3, 4, 5, 10 yoo dhaabe caalaatti biyya magariitu, biyya bareedduu, dachee magariitu argansuudhaaf tolu, jireenya namaatiif tolu, jireenya bineensotaatiif tolu biyya akkasii uumuu dandeenya jechuudha. Biqiltuu kana dhaabuun dhaloonni boor akka qilleensa hin faalamneen akka miidhamneef nyaataaf dhugaa nyaata bu'aa nyaataa akka inni irraa argatuuf biqiltuu dhaabaa turreerra. Kanaaf an akka nama dhuunfaatti gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira jechuudha. Gara fuulduraatti deddeebinee hordofaa haala biqiltuun kun irra ga'e hordofuun dirqama keenya. Daayiriktarri olaanaan yaadannoo injifannoo Adawaa Dr. Yoosef Beekoom sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuuf hojjettoonni akkasumas geggeessitoonnii fi namoonni damee garaagaraan yaadannoo injifannoo Adawaa keessa hojjetan biqiltoota nyaata gaaddisaa fi faayidaa garaagaraaf oolan waliin ta'uun dhaabuun gootummaa isaanii calaqqisiisaa jiru jedhan. Parsantaa 70 ol immoo kan jiru immoo dargaggeessa. Dargaggeessuun abdii biyya kanaati. Abdii boruutis utubaa biyya kanaati. Kun jecha qofaan ta'uu hin qabu. Kan nurraa eegamoonni guddaan maalii keessattuu faala'insa qilleensaa kana sirreessuu keessatti biqiltuu dhaabuudha. Dhaloonni biqiltuu dhaabuudhaan yeroo hunda kunuunsuudhaan as qofatti miti. Biyya waliin qabna. Qeemmoo addatti qabna. Qe'ee keenya keessatti dhaabuu akka walootti immoo biyya keenya magariisaan uffisuu biqiltuun dhaabuun dirqama argannee yaadna.